Hiik. Kallacha qabsoo uummata Oromooti. Abaa'oo. Falataa mukaan soofani. Falataa biyya roomani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota ilmaan Oromoo mara keessaniifuu arraantan waan adda ta'e isanii qabadhee dhufe. Wanni addaa kun maal jechuun hin oolamtu. Akkamitti koomantii namni Amaariffaadhaan barreesse, poostii namni Amaariffaadhaan barreesse, akkamitti Amaariffaa yoo dubbisuu hin beekne afaan Oromootti waan san deeffanna kan jiru. Mee feesbuukii jala haaseennu. Feesbuukii jala haaluma agartaniin karaa feesbuukiidhaan haaseennu. Haaluma agartaniin karaa feesbuukiidhaan haaseennu. Feesbuukii keenya jala yommuu seennu hayya OMN jala dhayneeti waan isaan Amaariffaadhaan barreessan kana ammaan tan reefuun dalagee jira. Hayyaame hayyee obboleeyyan kiyya OMN jala hin deennaa. OMN jala dheenne following goonaaf jechaadha. Hayya kota amma jala gasseenne jecha bikka isaan Amaariffaan barreessan deenne jechuudha. Kunoo amma asitti Amaariffaadhaan barraa'ee jira. Hin agartanii Amaariffaadhaan barraa'ee jira ilmaan Oromoodha. Asitti Amaariffaan barraa'ee jira kun amma hin agartan jeetiin natti hima. Kana Amaariffaan illee balleessaniiti jala kanatti Oromiffaadhaan deebisanii jiran jechuudha. Hayyee kan Amaariffaa bichaadhaan barreessanii Oromiffaan jala siniikiin akkamitti hiikatta? Kun obboleessi keessiif jira. መንግስት በኢትዮጵያና አሜሪካ መካከል የተፈጠረው ሀየሜ ተቃርኖ ሀየሜ በቀድሞ የኢትዮጵያ ዲፕሎማት በሆኑት አምባሳደር ኮንለን ጥቃዳ ጉዳን ጀለሰኒ ተቀቹራ ቡካ በረፈማ ጉዳ አማሪፋን በረሰን ወይኔን ጅራ ኩን ኦማሜ ሜሲ ሞርጎኔ ጀለሰና ሄና ገርተን አማሪፋ ብቻ አዳሞ ኡመተ ከኛ ሀየሜ kana inni gartan hunda saa jechuudha Amaariffaadha. Hundi saa jechuudha hundi saa Amaariffaadha. Akkamitti Amaariffaa kana afaan Oromootti deeffan? Hayyeme ani kun ammaan tana waan hin dalagee jiruuf akkaataa itti deeffattan saniif hin hima. As hin agartan iddoon amma raayitii itti dhee kana hin agartan. Achi hin tuqalaal si transfer kan jiru kana hin tuqaa iddoon amma tuqaa irra siif isan ilaal iddoon raayitii itti sanii dheesan barreeffama hundaa gadi SCA kan jee ka'u kana jecha. Hayyeme ninda teg afaan Oromoo jala kanatti naaba ninda hayyee gizeen akkanatti dhee akkanatti gizeen dhee obsaan eeggattan eeywa amma bu'aa jira kuno abbaan alangaa federaalawaa Jawaar Mohammad dubbiin ragaa bahaa abbaan alangaa waliigalaa federaalaa dandeettii shororkeessummaa Jawaar Mohammad hayyee laal kuno akkanatti afaan Oromootiin jalatti sanii dhufe yoo feetan ammallee Ingiliffattis deeffachuu ni dandeessan otomaatika Ingiliffattis namni danda'u jechuudha afaan Somaaliitti illee jechuudha ammaan tana haala ittiin akkanatti deeffattanii sanii hima ammallee OMN majala dhayinee afaan bikka isaan koomantiidhaan jalatti namni koomantiidhaan kanneef koomantii bikka isaan jalatti namni itti kanne jechuudha koomantii namaa mee haala halluu itti meeqa kota komanti nama alallo ታደር ተቀዳ አለ አየ komanti nama lallamame akkata komanti nama hayyee kuno kuni Amaariffaadhaan dubbatanii in agartanii Amaariffaadhaan barreeffamee kaa'ame jechuudha Amaariffaa kana akkaataa itti deeffatanii sanii himeetiin jira akkana hin goona afaan Oromoo jalatti nu bee kuno abbaan alangaa federaalaa Jawaar Mohammad dubbiin ragaa bahaa abbaan alangaa waliigalaa federaalawaa daandiitti shororkeessummaa Jawaar Mohammad jiru dhiisee jira ragaan keenya kunoo akkanatti hima jechuudha ammaan tana koomantii isaanii jechuudha koomantii Amaariffaan namni jalatti kan itti eeggaddaa kootaadha komantiin Amaariffaa kunoo amma Amaariffaa hin agartan komantiin kun hundi ilmaan Oromoo namni Amaariffaa bichaan katabee hin agartan kana laal akkanatti hin agartan hunda isaanii jechuudha afaan Oromoo deebisee san agarsiisa afaan Oromootti hayyee komantiin kun maal jettii yoo komantii nu qeeq taate akkamitti beeknaa hayyee dheetiin jira amma komantii kana afaan Oromoo kunoo laal Jawaarii fi Jawaar du'a
itti murtaa'e hidhamtoota siyaasaa itti aanan Amaara kana Abiyyi Ahmed hogganaman obboleessa. Akkana jee xabbaan kuni koomantii jala kaayayyee katti aanu kanaas ni ilaalame. Kan yeroo kamittuu cuftee dhugaa cufa hin dandeessu gatii na kafalchiisa jeen kunilleen hayyee kanaas hin laalla ka Amaariffaa kanallee ammas hin dhaa. Ani akka lammii tokkotti siidaa kamuu irraa balleessu Iskender Nagewa Moor Jawaar Muhammad yakkan qabame isaaniif mirga Iskender Jawaar maaf hin eegamne. Akkana jechuudha. Ilmaan Oromoo akkaataa waan kana itti deeffattan haala qallaaliidhaan isaan agarsiisa. Hanga dhuma waan kanaatti na wajjin tura. Ani ammaan tana Feesbuukiin kiyya waan Feesbuuka beektaa ta'eef iddoo isan keessan silaal sarara sadeen san qabu jechuudha. Kiyya Facebook jeettaa jechuudha. Iddoo sarara sadeen keessan qabu san Facebook jeettaa jechuudha. Kiyya maaliif Facebook kiyyaatu beektaadha jechaadha. Facebook beektaadhaan fayyadamaa jira jechuudha. Hayyee isan immaan tana isan iddoo sarara sadeen mataa gubbatti shashatti habbaa sadeen siitingii jalaan seenuu dandeessan san xuuxxan. Iddoo waan akkanaa san ibsu kana jecha hin dhuftan jechuudha. Ilmaan Oromoo siitingii kana jala hin seentan jechuudha. Siitingii kana jala yommuu seentan viidiyoo sanitti hin dheeressu ammallee dhuftanii siitinguma kana jala seentan jechuudha. Ammallee dhuftanii jechuudha siitingii kana jala seentan jechuudha. Siitingii jala kana jala yommuu seentan jechuudha. Ayya siitingii kana jala hin seenna. Siitingii kana jala hin seenna. Haaluma qallaalii ta'een deeffattan jechuudha. Hin dhuftan ammallee hin dhuftan kunoo kana jala seentan. Kana jala seentan kunoo. Kana jala seentan. Hin dhuftan. Kana jala gisee seentan akkanatti san himara jecha. Akkanatti san himara hin eeggattan obsaan jechuudha ilmaan Oromoo. Wanni kun waan baay'ee das namatti jaati. Ana amma duratti fayyadamaa jira waan kana kunoo ammaan tana ani kiyya kunoo asitti afaan Oromoo irra jira hin agartanii. Isan ammaan tana keessan bikka kanatti Ingiliffaara jira jechuudha. Bikka language kanatti English isanii gisee jala seentan hin agartan jechuudha. Bikka English joo san irratti gad dhooftan jechuudha. Ani kiyyaa waan afaan Oromoo irra deebisee English hin joo jechuudha. Akkanatti taa jechuudha. Afaan hunda isanii fida jechuudha. Akkanatti afaan English, Spain, Faransaay, Nederlands, New York kunoo akkanatti isanii fida. Amaariffaa haala kanatti isanii fida. Warri Amaariffaa fayyadamuu dandeessanoo kunoo Amaariffaan kana jechaadha. Mee eessa jira? Warri Amaariffaa fayyadamuu dandeessanoo Amaariffaan isa kana kunoo akkuma agartan Amaariffaa kanarra kaa'attan. Ani ammoo waan afaan Oromoo barbaaduuf afaan lammii kiyyaa waan barbaaduuf jalaan gaddeema jechuudha. Jala gaddeemeen afaan Oromoo jee ofiifuu jira jechuudha. Kunoo ani afaan Oromoo irratti raayitii dhee jira jechuudha. Kunoo hin agartan afaan Oromoo irratti raayitii naa dhaamee jira jechuudha. Afaan Oromoo irratti raayitii xiqqoo kana ofiif siiraa jechuudha. Akkamitti itti dhoofna? An dura Ingiliffaa akka isanitti dhufutti deebisee san garsiisa. Dura dursoo jechuudha. Ilmaan Oromoo keessaan akkanatti isanii dhufa. Gisee dura dursoo wanta jala seentan jechuudha. Kana jala yommuu gisee seentan jechuudha. Isan gisee kana jala seentan jechuudha ilmaan Oromoodha. Haaluma qallaalii ta'een wantaatu narratti qabaa jira. Eessana deebisa. Hayyee mee ibdubaaniif deebi'eerraa akkaataa itti dura dursoo bantan jechuudha akka isaniin dogongorsiin. Kunoo dura dursoo akkanatti jala seentan jechaadha. Hayyee akkanatti yommuu jala seenne akkanatti nu dhufa Ingilizii irra kaayatiin dhufe jechuudha. Kunoo Ingiliz geessanii dhufa jechuudha. Hin agartan Ingiliz geessanii dhufa. Amma bikkuma Ingiliz joo kana gadhoodna. Bikkuma Ingiliz joo kana gadhoomna. Alama takka gadhoomna akkanatti Ingilizii irra jira jechuudha. Amma jala gaddeemtan jecha. Jala gaddeemtanii jechuudha afaan Oromoo irra kaawwattan. Afaan Oromoo kunoo raayitii itti naadhee jira. Ammaas akkanumatti irra ol deebitan jecha. Irra ol deebitanii seevii xiqqoo asii kana hin dhooftan jechuudha. Seevii xiqqoo asii kana hin dhooftan jechuudha. Seevii kana hin dhooftan. Seevii gisee gootan afaan Oromoo irratti sanii deebi'ee kunoo Oromoo jaachitti amma jalaa deebitan mee jalaa deebinu. Jalaa gisee deebinee koomantii abbaa feetanii jechuudha. Koomantii abbaa feetanii jechuudha. Ingiliffa Amaariffaadha kan jirtu.
ingiliffa deeffatan jechuudha. Saniif galajeetiin yaada. Isaniif galajeetiin yaada. Akka reefuun tana isan garsiisan jira. Akkasitti deeffatan jechuun ilmaan Oromoodha. Kanaafuu akka irraa barattan abdii guddaan qaba. YouTube'dhaan qaba. YouTube'a kiyya kana YouTube'a jala seenuudhaan maqaa kiyya kana itti barreeffattanii waanin isanii barsiisu irraa fudhachuu dirqama qabdan jeen sanirraa abdii qaba uummata Oromoodha. Hayyees kuno YouTube kiyya maani goota maamme habba lama goota irraa achi siqta caa goota o goota maa goota e goota daa goota yaa goota jechuudha irraa achi siqta jechuudha. O fi o guddaa fi raa guddaa in keessa jechuudha. O guddaa fi raa guddaa in keessa lakkoofsa lama bira keessa search goota. Haala kanaan isanii dhufa jechuudha. YouTube'n kiyyalleen haala kanaan isanii dhufa jechuudha. Kuno haala kanaan iddoo diimtuu kana gadha'uudhaan iddoo diimtuu asirratti mul'attu kana gadha'uudhaan mallattoo keenya nuuf tuqaasuudhaan achi booda wanni nuti isanii dalagnu haala qallaalee ta'een akkasumatti suuraa kiyya dha'uudhaan akkanatti dhuftanii viidiyoo bikkattuu kana dhooftanii viidiyoo nama isinitti akkanatti jala yaatanii daawwachuu qabdan isaniin ilmaan Oromoo mara keessaniyyuu isaniin